Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu keessatti sababbii harka qallummaan barattoonni umuriin isaanii barnootaaf ga'ee osoo jiru barnootaan ala ta'an lakkoofsan hedduu. Hiree mana barnootaa dhaquu kan argatanis itti fufiinsaan barnootaaf xiyyeeffannoo laachuu irratti qaawwi jiru bal'aadha. Rakkoo kana qolachuuf Itoophiyaan tarkaanfilee garaagaraa manneen barnootaa keessatti hojiirra oolchaa jirti. Isaan keessaa tokko sagantaa nyaata barattootaati. Sagantaan kun erga eegalee bubbulee jira. Akka naannoo Oromiyaatti immoo waggoottan 3 as iddoowwan garaagaraatti caaseffamni isaa diriiree xiyyeeffannoon addaa laatameefii jira. Hundaa'uun buusaa gonfaas sagantaa nyaata barattootaa milkeessuuf humna garbiroo ta'e. Hawaasni bu'uuruma aadaa isaa kaleessaan daa'imman naannoo isaanii jiran sababbii harka qallummaa maatii isaaniin mana barnoota irraa akka hin hafneef waan qabu walitti fide akka nyaachisu kallattiin taa'e. Bu'uuruma kanaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaattis hojiin kun jalqabbii argate. Kaayyoon isaa inni guddaan aadaa wal gargaarsaa uummata keenya keessa kanaan dura ture caalmaatti akka guddachuu danda'u akka babal'achuu danda'u uummanni immoo akka walii isaa deeggaruu wal gargaaruu akka qabu kan deeggaruudha kan gargaaruudha jechuudha. Baay'ee ulfaata ture. Baay'ee sodaachisaas ture. Sababni isaa daa'imman nyaachisna jedhamee akkuma magaala keenyaatti illee fudhatamee yoo ilaalame manneen barnootaa bal'aa barataa bal'aa qabna. Yeroo sanatti immoo bajanni kanaaf qabamee mootummaa irraallee of harkaallee akkanatti qabnu jiru sodaa guddaatu ture. Garuu kaayyoo isaa sana wajjiniin haa ilaallu jedhamee itti adeemame. Yoo itti adeemamu akkaataa yaadne sana hin taane akka biiroo barnoota Oromiyaatti karoora bahe. Karoora bahe sana faana immoo qajeelfamoonni faana dhufan. Wanta haalli ittiin hojjetama faana dhufe, gaheen namootaa faana dhufe, gaheen seektarootaa faana dhufe. Sanaan sodaan baay'een sun irraa cafe. Kanaaf akkaataa sodaannee fi amma irra jirru baay'ee walqata. Rakkoowwan adda addaa yeroo nu qunnaman keessatti kan inni hundeeffamee keessattuu balaan hongeedhaan wal qabatee jiru balaan rakkoo nageenyatti wal qabatee hawaasni keenya iddoodhaa gara iddootti buqqa'uudhaan wal qabatee jiru. Kanneenii fi kana qofa osoo hin taane barnoonni keenya cabiinsa baay'ee qaba. Cabiinsa baay'ee kana keessa tokko barattoonni gara mana barumsaatti yoo dhufan maatii humna jireenyaa adda addaa qaburraa dhufu. Kanarraa ka'ee harcaatiin barataa baay'eedha. Qixaanii barnoota hordofuu wal qabatee mataansaa rakkoo qaba. Dhimmoota kana jiddu galeessa godhachuudhaan buusaa gonfaa rakkoo waloo keenyaaf buusaa gonfaatu nu barbaachisa karaa jedhuun labsiidhaan deeggaree gadi bu'ee erga inni gadi bu'ee uummanni keenya daangaadhaa haga daangaatti xinnaadhaa hamma guddaatti yaadama kana ofitti simatee karaa adda addaadhaan miseensa buusaa gonfaa ta'uudhaan miseensa ta'uu qofa osoo hin taane dirqama miseensarraa eegamu bahuudhaan isa qofa osoo hin taane gumaata buusaa gonfaa addatti karaa danda'een gumaachuudhaan deeggarsa guddaa taasisaatii jira. Itti deemama yookaan immoo jalqabame illee har'a ga'ama jedhamee hin yaadamne sababiin isaas sagantaan kun deeggarsa mootummaan aladha hirmaannaa uummataan qofadha kan akka jalqabamu inisheetiiviin kun kan mootummaan kalaqee gadi buusee akka magaala keenyas akka biyyaattis illee yaaddoo ture jechuudha. Haa ta'u malee gaafa keessa gallu sasalphachaa dhufe jechuudha. Keessattuu kan bara darbeerraa bara 2015dha kan jalqabee jiru sagantaan nyaanni manneen barnootaa kun kan bara 2015 irraa bara 2016 fooyyee qaba jechuudha. Kan bara 2016 irraa immoo bara nammoo karaa fooyyee qabuun sagantaan kun manneen barumsaa hunda keessatti gaggeeffamaa jira. Maddi galii nyaata barattootaa hirmaannaa hawaasa naannooti. Hawaasni siyaayinaan hirmaatee ordofiif deeggarsa taasisnaan manneen barnootaa itti fufiinsaan nyaachisu. Masluufummaan jiraannan iddoo adda ciccitiinsii fi garaagarummaan itti uumamu ni jira. Rakkoo kana qolachuuf magaalaa Hoolotaatti tarkaanfilee aaraa mootummaan diriiranitti dhimma ba'uu eegalan. Isaan keessaa tokko hojii qonnaati. Maddi galii calqaba hawaasuma ture. Hawaasarraa maallaqatu funaanamaa ture. Karaa buusaa gonfaatiin waajjirarraas karaa waajjira buusaa gonfaatiin akkasumas immoo karaa waajjira barnootaatiin baay'ee wantichi irratti xiyyeeffatamee barattoota maatii isaanirraa birriin hammite funaanamaa ture. Nullaallee barsoota irraallee birriin barsanti tokko nurraa citaa ture. Amma inni kun gahaa miti jedhamee waa yaadameef yeroo ammaa kana immoo inisheetiivii mootummaan diriirsirraa dhaabbanne gara mana barumsaatti lafa qabnu kamirrattiyyuu qonnaan inisheetiivii kana irratti sirriitti hojjechaa turre. Amma kaleessa guyyaa kaleessa qamadii mana kana irratti oomishnee jechuudha.
manni barumsaa kun of danda'ee karaa waajjira barnootaatiin baay'ee irratti xiyyeeffatamee waan hojjetameef kumtaala 90 galfanneerra jechuudha. Kanaafuu baay'ee irratti hojjetameera. Inni kun gara fuulduraatiif ijoollee keenya seeraan haala gaariidhaan akka ijoolleen keenya nyaatanii of danda'anii socho'an gochuun ni danda'ama. Ofii isaatiif manni barumsaa oomishee ijoollee harka qabeeyyii harka dhabeeyyii ta'anii harka qalleeyyii ta'aniif irra hojii nyaatatiif kan oolu ijoolleen immoo dammaqinaan akka baratan hawaasni irree manni barumsaa kun nu gargaare gargaarsa guddaa nu gargaaraa jira nu jajjabeessaa jira jedhanii hawaasni irree baay'ee itti galateeffatanii jiru. Fuuldurattis immoo wanti kun fakkeenyummaan kun babal'achaa guguddachaa dhufnaan waan gaarii fida jedhee yaadaan. Qamadii qotuudhaan manni barumsaa kun tajaajiluma kanaaf jecha gara kumtaala 100 gashee jira. Ijaa kanaatiif mana barumsaa kana mana barumsaa biroo naannoo keenyatti argamu irraa baay'isee xaddasa godha. Kanaaf humna guddaa horateera manni barumsichaa. Ijoollee kana seeraan nyaachisuudhaaf humna guddaa horateera. Kutaa hawaasaa adda addaa hirmaachisaa qarshii walitti guuraa barattoonni kun akka nyaata argatanii taasisaatii turre. Deeggarsa namarraa eegdu qofaan hawaasni dhimmoota adda addaadhaaf mootummaa cinaa dhaabbatee deeggarsa taasisaatii jira. Kanaaf deeggarsa hawaasaa qofaan yaadamni bareedaan kun yaadamni bu'aa guddaa fide kun itti fufuudhaaf nama rakkisuu danda'a waan ta'eef potenshaala qabnu humna misoomaa qabnu hunda duguugnee nyaata barataa ofii keenyaaf akka mootummaatti akka bulchiinsa magaalaatti dhiyeessuu danda'utu nurra jiraata. Kana boonee uummatarraa deeggarsa kan jedhu san ba'aa sana buusuu danda'utu nurra jiraata jennee bara 2016 lafa mana barumsaa qabnuu fi lafoota tajaajila investimentiidhaaf dabarfamanii kennamanii hojii misoomarraa in oolle naannoo waliigala hektaara 18 tokko xaafii fi qamadii qonnee jirra. Hojii qonnee kanaan bu'aa guddaallee irraa argachuun danda'amee jira. Oomisha guddaallee irraa argachuun danda'amee jira. Ka'umsaaf hojiin amma nuti hojjenne kun yaadama nyaata barataa ofii keenya humna keenyaan of danda'uu jenne sana of danda'uu akka dandeenyu agarsiiftudha. Uummatarraa ba'aa waa deeggaruu kana haa hir'ifnuu kan jenne sana hoo hojjenne hir'isuun akka danda'amu kun agarsiiftudha jechaadha. Inisheetiivoota gama qonnaan jirullee itti fayyadamnee jirra jechuudha. Inisheetiiviin kunis akka magaalaa keenyaa lafa manneen barnootaa keessa jiruu fi lafa mootummaa harka jiruun fayyadamuudhaan naannoo hektaara 18 irratti misoomni xaafii fi qamadii raawwatamee jira jechuudha. Barana haala gaariitiin oomishni qamadii haamamee galee jira. Achirras oomisha bareedaa ta'e naannoo kuntaala 90 ol argannee jirra jechuudha. Muuxannoo kana immoo bara dhufuufillee kana caalattiin hojjechuudhaaf nu kakaasee jira. Hojii qonnaa cinaatti horsiifni lukkuus mana barnootaa keessatti jalqabamee jira. Kun immoo barattoonni nyaata madaalawaa akka argataniif hiree garbiroo ni uuma. Nama sa'aatii 12 miinni isaanii dhiqamee raata qursii isaanii dhiyaachuu guyyaa sa'aatii 6 miinni dhiqamee bishaan isaanii nyaacha dhiyaachuu galgala 11 dhiqamee nyaacha dhiyaachuu bishaan akkaataa fixa sa'aatii 4 irratti ilaallamu. Lammaffaa lukkuu horsiisuudhaan hanqaaquu dhiyeessuudhaan deeggaramaa jiru ijoolleen kun. Akkasumas immoo inisheetiivii horsiisa lukkuu fi horsiisa horiillee mana barumsaa muraasa irratti lukkuu wal qabatee mana barumsaa 3 keessattidha kan jalqabnee jiru jechuudha. Horsiisa lukkuu kan killee kan horii garuu mana barumsaa tokko keessatti horii aannanii jalqabnee jirra. Manneen barnootaa loowwan horsiisuun aannanii fi bu'aalee garbiroo irraa argachuuf yaada qabanis ni jiru. Hojiin kun ammaaf xiqqoo fakkaatus xiyyeeffannoon irratti dalagamnaan boruuf boqonnaa barnootaa ni ta'a. Amma dandeenyutti loonii aannanii horsiisarra loon aannanii kana barana galchine loon kun kan dhalanis jiru kun amma ganaa rimaadha. Isaanis iddoo bal'aa qabna marga qabna waan ta'eef loon kun iddoo kanatti baasii hin taane nuuf saaxilan. Marga gaatu jira mooraa kana keessa loon keenya irraa ofeetan nama biraatti gurguraa jechuudha. Nyaati barataa dhiyeessinu suni qabiyyee nyaata madaalawaa sanillee akka inni qabachuu danda'u gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kan lukkuu sana immoo iskeelaap goonee mana barumsaa tokko keessatti horii aannanii galchinee jirra. So nyaata isaanii dhiyaatu irratti hanqaaquu akka dabalachuu danda'an aannan dabalachuu akka danda'an nyaati isaaniif dhiyaatu nyaata madaalawaa ta'uu akka danda'u
sammuu ijoollee xinnaan kun nyaataan ijaarama nyaata madaalawaadhaan akka inni ijaaramuu danda'u gochuudha. Jalqabbii akkasii sana keessa jirraa jechaadha. Ijoollee kanaaf hin ta'a odoo hin taane mooraa bal'aa waan qabnuuf marga guddaa waan qabnuuf yaaga horii 30 sanaa olitti deemuu dandeenya. Rakkina hin qabnu jechaadha. Rakkina margaa waan hin qabneef kanaaf adeemsa keessa horiin kun gaafa ol baay'isee faayidaa barattootaaf illee ta'uu danda'a. Ijoollee harka qalleeyyiin bircuqqoo takka illee gaaf tokko tokko ganama tokko tokko illee dabartee qammasuu dandeessi. Yaada jedhu sanarraa bu'aa qabu. Bu'aa isaanii warri dhaleeyyuu amma bu'aa kennaa arti waan ta'eef bu'aa qabu. Jabbiinis bu'aadha deebi'ee. Mana barumsaa keessatti horii horsiisuun hin danda'amaa ilaata waan jedhu sun amma sammuu barataa keessatti hin dhufa. Ijoolleen kun hin argu amma horii kana dhufanii hin argu hin danda'amaa ilaata. Kan jedhan sammuu isaanitti baatanii fudhatanii isaanirree gara shaakaluutitti deemuu danda'u. Boodannaa barnoota isaanii xumuran maaf waan akkanaan hojjennee waan jedhu kun itti uumamuu danda'a. Deeggarsi hawaasni taasisu dabalaa dhufuu isaa fi tarkaanfiilee haaraa fudhataman kunneen hawaasa dabalatee qooda fudhattoota barnootaa maratti abdii hore. Buusaan Gonofaas har'a qooda fudhattoota waliin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Gooroo Qeerransaa keessatti itti fufiinsaan akka laatamu taasisaa jira. Amma nyaata ijoolleedhaaf qopheessinu qophiirra irraa boruuf qopheessaa irraa jechaadha. Qincee huuraa irraa hanga afuriitti irratti itti fufiinsi isaa dhaabbataadha yeroo hunda nyaata. Nyaanni kun immoo nyaata madaalawaadha. Ilaalamee kan dhiyaatudha. Ijaa kanaatiif haala akkasiitiin tajaajilamaa jiru. Barattoonni baay'inni isaanii kan nyaatan 1,564dha. Isaan kun itti fufiinsaan nyaataa jiru. Fakkeenyaaf bara kana guyyaa tokkotu adda adda amma ammaatti dubartoonni nyaata kana qopheessan illee baay'een isaanii aktiivoota. Baay'een isaanii dhimmicha irratti karoorfatan irratti hojjetu waan ta'eef rakkoo tokko malee amma hammaatti bu'aa buuseera. Fuulduraaf illee akkaataa kanaatiin kana caalaa immoo yoo itti fufe indoom sirriitti bu'aa guddaa kana caalaa agarsiisa waan jedhu qabna jechaadha. Ibin barsiisotaaf illee gara fuulduraatti waan karoorfamee jira. Isaaniif illee nyaanni kun nyaachifama waan jedhu illee ni qabna jechuudha. Nyaanni barataa immoo itti fufaadha yeroo kamiyyuu. Bara kana fa'aa amma eegalee guyyaa tokko addaan citee hin beeku. Kanaaf itti fufaadha jechuudha. Dhimmoota nyaata barataa deeggaruu danda'a manneen barnootaa keessatti lafa qabnu keessatti hojjetuun akka nu jiraatu waliigallee bara kana bal'inaan kan itti adeemame. Hanga ammaatti midhaan manneen barnootaa keessa facaafne irraa bakka amma jiru kanallee midhaan facaasne irraa lukkuu mana barumsaa adda addaatti galchine irraa horii looniillee jalqabaaf galchine irraa kuni galii mana barumsaas cimsaa nyaata barataa sanattiin deeggaruuf hojii hojjetame waan ta'eef bara kana keessa guyyaa jalqabne kaanee hanga ammaatti bajata sanaan guyyaa tokko addaan hin kunne guyyaa shan barataa qabnu hundumaaf laachaa jirra barataa tokko basataa daangaa furii jiran barataa hundatu nyaata. Jalqabbii nyaata barattootaan bu'aa jabaa biyyi gara fuulduraatti irraa argattu cinaatti har'a irratti maatiin barattootaa fi hawaasni naannichaa fayyadamoodha. ብዙ ልጆች ወደ ኋላ የቀሩ ነበር ምግብ ሳይኖርና ሲኖር ማለት ነው እና ሲኖር አሁን በስርዓት እየገቡ ይማራሉ ልጆች ሳይኖርና ሲቋረጥም መንጠባጠብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን እንደኔ ጥሩ ነው። አሁን እኔ ልጄ በጣም እንትን እያለች ነው ተጠቃሚ ነኝ ማለት ነው። Barreen gaddaa hojjedheera. Baranamo yakkatarra namni dhabamnaan yanumatti deebi'e. Immoo waan biraa hin qabuun kan maanan dhiyeessa guddisa. Namni ani qaxaramne hin jirra qixxeetti addaan baaneet hojjenna. Nama 12 ta'aneet hojjenna nuyi garri biraatti nama 12 ta'aneet hojjetu. Qisaasama malee karaa qulqullina qabuun ifaajee xiqqeessee sassaabuun akka danda'amu mekanaayizeeshinii illee hawaasa keenya barsiisuu dandeenyerraa jecha. Egaa barsiifne immoo maal ta'aa kan jedhu akkan sila jedhe tiraaktara tokko bulchiinsi magaalaa tiraaktara baay'ee hin qabna. Ishiin hojii biraadhaaf oolti tiraaktara humna guddaa qabu kan magaalaa keenya keessatti hawaasa deeggaree qotuu danda'u hinbinnaa jenneetti kan murteeffanne. Inni lammaffaa sassaabbiidhaa fi kombaayinara kan barbaachisu kolleejiin pooliteeknikaa magaalaa hoolotaa kombaayinara haaraa qaba. As dura hojii keessa hin turre amma hojiitti akka galu qonnaan bulaa magaalaa keenyaa fi aanaa naannawa kana jiruu fi akka inni sassaabu waliigallee hojiin hojjetamaatti jira. Kanaaf hojiin nuti hojjenne parpazii buusaa gonofaa sana bira dabree objektiivii qabeenya misoomaa qabnu carraawwan misoomaa qabnu hunda egzoost goonee humna guddaadhaan karaa ammayyaawaa ta'een irratti hojjennee qabeenya horatee hawaasni keenya gara investimantiitti illee akka galu taasisuuf bu'uura nu buuseera. Kaayyoo jalqabbii sagantaa kanaa kan ta'e qulqullina barnootaa fiduunis wal qabatee argisiiftuun jiran hedduu. Har'a akka kaleessa barattoonni harka qalleeyyii manatti nafne barfannaa fi arcaatiin barattootaas akka irratti kaasu
barsiisonnii fi qooda fudhattoonni. Barattoota daa'immanii nyaata argachuun isaanii akka biyyaattis ta'e akka mana barumsaa keenyaatti waa'ee baay'ee barbaachisaa fi han eegamee argamedha. Yeroo nyaanni kun hin jiraatiin ijoolleen baay'een odoo nyaatiin dhufan siin jedhu kun barumsa baay'isanii hordofan. Qabxii illee akkasumatti hin fidan. Kufaatiif baay'ata jechaadha. Ergasiitii amma jijjiiramni argameera. Qabxii irrattis fooyya'aniiru, barnoota irrattis fooyya'aniiru, seeraan hordofu, seeraan baratu. Namoota harka qalleeyyii hedduutu jira magaalaa kana. Namoota harka qalleeyyii kanaatiif nyaanni kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo jennee ijoolleen harka qalleeyyii warri isaanii harka qalleeyyii ta'an baay'een isaanii sababa kanaatiin barnoota kanarratti illee akka isaan dhufanii harcaatii tokko malee hafiitii malee fi akkasumas turmaata malee yeroodhaan dhufanii nyaata nyaatan taasifameera. Kaayyoon isaa baay'ee guddaadha waan namatti toludha. Kaayyoon isaa inni guddaan maalinni namoota harka qalleeyyii ta'an nyaata nyaatanii ijoolleen isaanii barnootaaf illee akka kaka'umsa argatan waan ta'aa jiru waan jiruuf baay'ee waan namatti toludha jechuudha. Kaayyoo guddaa qaba. Harmeewwan baay'ee ijoollee isaanii wajjin dararaman karaa hanqina baajataatiin yookiin harka qallummaadhaan yeroo ammaa kanatti sana keessaa bahanii ijoolleen isaanii ganama dhufanii nyaata isaanii nyaatu. Shiftiin isaanii sa'aatii booda ta'e immoo sa'aatii 5tti dhufanii misaa isaanii nyaatu jechaadha. Barataan mana barumsaati irraa nafu. Hin hafu. Waan argatu sanii jecha hafteen barataan jiru jechuudha. Haftee bichaa iyyuu miti barfannaanis akkuma jedhe hin jiru. Arcaatiin hin laallan madaalla nuti. Qulqullinni barnootaa gaa dhaqee caafii irratti ijoollee waan yeroo tokkotti argituu miti jala waan ittiin safaraa deemutu jira. Qisaasayina kan jennutu jira miti ijoolleen amma hin arca'an, hin faca'an yookiin hin barfatan jennee wanti nuti amma kaasnu kun bara darbee bara isaan nyaanni hin jalqabne bira qabne yoo kaasne waan sirriitti fiiganii nuti qabnutu jira. Kun immoo hojii gama nyaata barataatiin yookiin gama buusaa gonofaatiin maallaqa kana uummataaf yookiin ijoollee uummataatiif ooluuf hojjetameeni hojiin kun kan argame bu'aan kun waan ta'eef baay'ee arcaatiin barataa hir'iseera. Daree keessatti barataan atteentivili barnoota hordofaa jira. Konshasiidha barataan baay'een kufaatiin illee hanguma kan hir'atee jira. Kanaaf wanta mul'atu waan qabatamaa ta'e jijjiirama agarsiiseera jechuudha. Faayidaan isaanii guddaan kanaan dura barataan keenya baay'inaan hanqina nyaataatiin manneen barnootaa irra hafaa ture jechuudha. Harcaatiinis baay'ee babal'achaa ture. Ergi buusaan gonofaa kun dhaabbatee booddee barataan hanqina nyaataatiin illee mana barumsaatii akka hin hafne baay'ee gumaacha guddaa taasisee jira. Kan baroota darbee wajjinis kan bara kana gaafa waliin simsisnee ilaallu barataan baay'ee gara barumsaatti deebi'ee jira jechuudha. Nyaata kanaatiinis yoo xiqqaate maatiinis ba'aan guddaan irraa bu'ee jira jechuudha. Yaaddoo laaqanaa yookaan immoo yaaddoo cireellee hin qabu. Yaaddoo tokko malee barataasaa gara mana barumsaatti erguu danda'ee jira. Akkasumas immoo barataan keenya illee sammuunsaa mana barumsaa keessatti illee taa'ee kutaa keessatti taa'ee waa'ee nyaataa hin yaadda'u jechuudha. Barataa nyaata nyaatee dhufu qixa taa'ee barumsa isaallee itti fufuu danda'eera. Dorgomaallee ta'anii jiru jechuudha. Uummati Oromoo kaleessa aadaa ittiin beekamu, gochaa ittiin beekamu, gochaa addunyaalleen eenyummaa isaa ittiin beektu waan ta'eef har'aa aadaaf duudhaa isaa kaleessaa sanitti deebi'eera. Deebi'uu qofa hin taane deebi'ee ittiin hojjetee jijjiiramni guddaan mul'achaatii jira. Mana murtii aadaa irratti ilaaluun hin danda'ama. Buusaa gonofaa irratti ilaaluun hin danda'ama. Tajaajila lammummaa irratti ilaaluun hin danda'ama. Ijaarsa gaachana sirnaa irratti ilaaluun hin danda'ama. Kunneen murtoowwan gurguddaa kaleessa odoo Oromoon qabu dhabe bara jijjiiramaa kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee hojiirra oolchee jechaadha. Kanarraa keessa immoo kan buusaa gonofaa kana hawaasni wal bira dhaabbatee yoo jedhe qabeenya qaba. Qabeenya qabu kana yaadaan walitti dhufee qaamaan walitti dhufee kan qabu waan qabu sanirraa hir'isee wal deeggaree jennaan hiyyummaa amma sabni ittiin rakkatu kana cabsuu keessatti tattaaffii mootummaan godhu kana deeggaree sabni kun biyyi kun akka ce'u naannoon keenya akka ce'u gochuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef buusaan gonofaan kan uummataati kan mootummaa doon taane kan uummataati kan uummanni Oromoo kaleessa ittiin beekamu aadaa isaati aadaa isaa kaleessa san immoo har'a isaaf deebi'eera. Kan deebi'e kana miila lamaan dhaabbatee qaamni biraa muuxannoo irraa fudhatee akka itti gargaaramuu danda'u cimee gahee isaa gumaachuu danda'utu sirra jiraataa dhaamsa jedhuun qaba. Mana barnootaa kanatti hojiileen fakkeenya ta'an hedduu jiraatanis
iddoo hundatti walqixa hojiitti hiikamaa hin jiru. Hojiin ijaarsa dhalootaa jalqabbii argate kun fiixa bahiinsa isaaf hirmaannaa hawaasa bal'aa kan barbaadudha. Kanaaf yeroo kamuu caala hojii eebbifamaa kanaaf namuu dirqama isaa bahuu qaba dhaamsa qophii kanaati.